jirtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Horni Miidiyaa qophii keenyaarraa kanaan seerota makkoobilii simbiraan geenya. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Makkoobiliin nama jaarraa 16ffaa keessa seenaa Oromoo bulchiinsa sirna gadaa keessatti seera tumedha. Qophii kana keessatti seerota makkoobiliin baasee simbiraan geenya. Akka Oromoon Maccaa jedhanitti makkoobiliin gola seenaa caffee Maccaa Oodaan Bisil akka hundeeffamu nama taasisedha. Oromoon jaarraa 16ffaa booda yeroo laftii fi mirgi isaa sarbame mirga isaa deebifachuuf gadaadhaan bakka ga'etti giddugala caffee ofii Odaa adda addaa moggaafachaa tureera. Kunis deemsa keessatti waan walirraa fagaateefidha. Yeroo waliin turan Odaa Nabee Dukam keessatti kan argamu caffee waliin Maccaa fi Tuulama ture. Erga addaan deemanii Macci caffee isaa Odaa Bisil kan hundeesse nama Makkoobilii jedhamudha. Akka Profeesar Mahammad Hasan kitaaba Oromoo of Itoophiyaa jedhu keessatti ibsetti makkoobiliin caffee Odaa Bisil kan hundeesse jaarraa 16ffaa bara 1589 akka ta'ee fi hanga bara 1618tti akka jiraate ni ibsa. Makkoobiliin naannoo bara 1580 keessa hoogganaa akka turee fi seerota hedduu akka tume ragaan ni mirkaneessa. Akkasumas hayyuu cimaa geggeessaa guddaa akka turee fi dandeettii guddaa kan qabu akka raajiittis kan ilaalamuu fi hoogganaa hawaasaa akka ture qorannoon adda addaa ni dhugoomsu. Akka nama seera himuutti seera gadaa irratti gorsaa guddaa akka tureetu himama. Seerota kana garuu kan inni tume godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yemaaloogii Walal bakka tumaa 6 yommuu ta'u seenaa heeraa fi seera uumamaan Oromoon bara dheeraa kaasee qabachaa ture keessaa tokko seera makkoobilii jedhamu Oromoo Maccaa biratti kan beekamudha. Walumaa galatti makkoobiliin ilma leeqaa keessatti nama dhalate ta'ee Oromoo Maccaa fi sirna gadaa isaa keessatti gahee guddaa kan qabudha. Makkoobiliin sirna gadaa bade biyyoota gara lixa Oromiyaa kana hunda keessa naanna'uun seerota adda addaa tumuun Oromoota Maccaa dura kan deemaa turee fi seerota hedduu kan tumedha. Maanguddoonni dallee yeroo kakatan tumaan tumaa makkoobiliiti hin jigu hin dhangala'u jedhu. Kana jechuun seerri makkoobilii hin diigamu jechuudha. Akkasumas yeroo sirba ayyaana masqalaa sirban masqalli waggaadha buttaan bara 8 jedhe makkoobiliin jedhu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa seenaa isaa gabaabduu kana booddee immoo seerota makkoobiliin 65 tume walduraa duubaan simbiraan geenya. Inni tokkoffaan namni hundinuu qorichaaf damma manaa hin dhabin. Lammaffaan jireenyi namaa akka hin miidhamne qabeenyi namaa akka hin miidhamne buttaan abbaa qundurroo inni waggaa waggaatti ta'aa ture hafee buttaan bara 8 qalamee haa ayyaaneffamu. Dhagna qabaan immoo buttaa qalamuu booddee waggaa 4 haa ta'u. Masqalli ammoo waggaa waggaatti haa gubamu kan jedhudha. Inni sadaffaan dhiirri biqila waan ta'eef yoo dhiirri halaala dhaqe dubartiin biqila yookiin farsoo naqxee haa eegdu. Seerri makkoobilii inni arfaffaan biyya fuula keessan dura jiru kuun keessan isa baddaa baddaasaa qotadhaa isa irrattis horsiifadhaa jiraadhaas. Inni shanaffaan biyyatti galtan kana keessatti lolli diinaa yoo iyyame walitti birmadhaa wal gargaaraa kan jedhudha. Seera makkoobilii inni 65 tume keessaa inni 6ffaan dootuu yookiin dayyoo keenya ilaalaniiru biyyi itti galan kun bal'aadha. Namoonni nu fakkaatan haadhatanii irra jiru. Yoo isin waraanan malee hin saaminaa. Jaarsa isaaniitiin wasiila obboo jedhaa. Maanguddoota isaaniitiin harmee jedhaa. Inni 7ffaan yommuu deemtan hangafni qomoodha. Lagatti irreeffatee dura haa ce'u. Safuun kan hangafa qomooti. Yommuu adeeman lafa hangafni sabaa eeboo isaa keewwate haa safeeffannu.
Inni 8ffaan obbo Cooraaf safuudha. Ilmi abbaadhaaf safuu haa kennu. Saalfiidhaa fi ulfina intalli haadhaaf safuu haa kennitu. Inni 9ffaan fuula keessan duratti adeemuu fi eeboon keessan, billaan keessan, gosaan keessan qaramaa haa ta'u. Inni 10ffaan isin sonaan baay'eedha. Bosona fuula keessan duraa harangamaa isaanii cirtu. Warri jibbaatanii dura deemanii ciran dura lafaa argatan kan jedhudha. Seerota makkoobilii 65 keessaa 11ffaarra geenyeeti jirra. Bosona kana ciruu keessatti yookiin adeemuu irra otoo jirtanii hiriyaa keessan akka hin galaafannetti waan daggala raasu otoo ijaan hin argin hin darbatina. Inni 12ffaan biyya itti galtan keessatti qomoon tokko yoo hora argate hangafni qomoodha. Korma itti qalee dhiiga yommuu itti badhaafatu horiin sun kan qomoo sanaa haa ta'u. Inni 13ffaan biyyi itti galtanii itti soneeffattan yommuu teessan hiroo baasuu yoo ta'e mana rakkataadha haadha hiyyeessaatii ijaaruu yoo ta'e mari'atee yommuu seera muru walaa gargaaran. Akkuma kana diina waan biyya miidhus biyya irraa dhowwuufis mari'atanii haa muran muree seera. Inni 14ffaan dhukkubni namootatti darbe akka hin fixne nama dhukkubni adeemaan qabe godoo bakkeetti ijaaranii fi achi keessatti namni dhukkubsate fayyee eegu. Inni 15ffaan eegumsi biyyaa gara lafaa irratti mana ijaarratanii biyya akka eegan, keellaa ijaaranii, qotas muranii biyya akka eegan, kana keessa diinni yoo dhufe xinnoo quufanii iyya darbaa dabarsaan barbaachisaadha yoo ta'e rakkinni dhufe kun cimaa akka ta'e beeksisee fi mana gaara irraa sana qabanii aarri isaa fagootti yommuu argamu biyyi iddoo sanatti haa birmatu kan jedhudha. Waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti seerota makkoobiliin tume 16ffaarraa eegala. Ijoollee jajjaboo fi ciccimoon akka dhalatanitti ilmi ga'ee haa fuudhus intalli geesses haa heerumtu. 17ffaan fuudhaa fi heeruma irratti miinjee fi waa'ila kadhatanii fuudhaa fi heeruma kana haa mirkaneessani haa gargaaran. Yommuu ilmi fuudhu yommuu intalli heerumtu biqila yookiin farsoo qadadatti guutanii guutuudhaan afaaniin qabsiisanii abbaan, haati, aantiin intala haa eebbisan. 18ffaan ijoolleen haraamuu hin ta'in ijoolleen fayyaan akka dhalatanii fi qomoon soomaan akaakayyuu 10 darbee malee waliin fuudhin. Inni 19ffaan nama 10 asitti fincaaniin kan wal gahan namni aantii isaa fuudhe fira fuudhee beekame qomoon isaa oodaa jalatti ba'ee namicha dhiyeessee yakka reebamee ati sa'a taate jedhee gadi haa dhiisu. Seerota makkoobilii keessaa inni 20ffaan walga'iin oodaa jalatti walitti qabamanii yommuu mari'atan gara galgalaa otoo hin ta'in gara ganamaa haa ta'u. Garuu dubbiin isaa yoo jabaatee dheerate irra bulanii akka bilcheessan haa ta'u kan jedhudha. Seerota makkoobilii keessaa immoo dhimma seera yakkanii fi badii isaanii akka hin taane ittiin ibsan 21ffaarraa eegala. Timijjiin gidduu qomoodhaa akka eegamuu fi namni timijjii gindiidhaan yookiinis waan biraatiin yoo follokse fo'aa jirbiitiin haa hodhu. Yoo hodhuu dide waan murameen yakka haa reebamu. Wallaalaan namaa yookiinis horiin namaa akka keessatti kufanii hin duune boolla gumbii mana keessan biraa dafaatii duuchaa. Yoo kana gochuu baattan yakka haa reebaman. Inni 22ffaan qe'een namaa akka hin gubannetti warri qodaa dhahan durjii qodaa isaanii yommuu guban darbaa sooma lamaa manarraa fageessanii haa guban. Inni 23ffaan maariyyeen dhufee saawwa namaa akka hin fixneef warri gogaa duugan caakkaa limixii keessatti gogaa haa duugan. Inni 24ffaan nama yoo maariyyeen qabe dhukkuba laguu, dhukkuba adeemaa waan jedhamuuf biyyatti akka hin darbinetti bakkeetti godoo ijaaranii achitti haa wal'aanani. Inni 25ffaan kormi saawwaa gaanaaf kan fiigu midhaan keessa darbee yoo dheede akkasuma immoo dhaltiin waatiin ishiitti mar'ataa fiigdu yoo midhaan keessa darbitee dheedde isaan akkasiitiif gatiin hin jiru kan jedhudha.
Seerota makkoobilii keessaa inni 26ffaan namoota keessaa nama beekumsa qabu 9 biyya lookoo 4-5tti ba'een si'a Odaa jalatti walga'u 9 nama mootii ta'u mari'atee erga bulleesse booddee mootii qoloo, mootii masaraa, mootii warqee haa moggaafatu. Inni 27ffaan guyyaa mootiin itti fo'ame magarfamutti 9 biyya lookotaa 4-5 sun biyya Odaa jalatti lallabee mootii sanaaf kan qopheesse muudaa kennudha. Kan fide barcuma haaraa dhaabuuf jifaara yookiin qoloo warqee mormaa fi irboorra warqee hayyeetuu yookiin aannan qabeedhaan biqila qadadaan daadhii manqallii guutuudhaan fidanii waa'ee mooticha kanaa lallabanii erga muudanii isa harkaan qabatanii teessisu. Marga xobbee itti firfirsu, jifaara itti uffisu, warqee mormaa fi irreedhaa itti kaa'u. Warri gulteen biqilaa aannanii fi biqila itti biifu. Egaa mootii kanaan mootii warqee, mootii masaraa jedhu. Egaa mootonni kun waan guguddaa saba kanaaf haa hojjetu. Nagaa biyyaas ni eega. Yoo waraanni ka'e waraana dhaqa. Dubbii gurguddootti murtoo kenna. Kan jedhudha. Inni 28ffaan mootii kana barcuma haaraa irra teessisuu, erbooraa warqee irratti kaa'uu, qoloo jifaaraa itti uffisuu, abbaan bokkuu wannii daadhii itti biifuu, hayeetu aannaniis itti biifu. Inni 29ffaan nyaatanii dhuganii ayyaana godhatu. Boromtaa isaa masaraa itti ijaaru. Inni 30ffaan namni mootii kana biyya eeguun gargaaru jagna masaraa mootii sanaaf keessatti haa galu. Kan jedhudha. Inni 31ffaan abbaan bokkuuwwanii sagleedhaan kottuu dhufeedhaan doonnadhaa yookiin hayyuu irraa jalaan haa qopheessan. Namni hiriyaa isaa irraa dubbii qabu garuu hayyuu hadhaquuf hiriyaa isa sun afaan saaqii malee duukaa bu'ee hadhaqu. Inni 32ffaan namni seerri irratti jige bokkuu ol qabadhe yoo jedhu nan dhageessisa jechuudha. Egaa hayyuu oliitti ni dabarfata. Namni bokkuu qabadhe jedhu mallattoo fi eeboo isaatti erbee gogaa weennii adiidhaa itti hidhanii gadi dhiisu. Inni 35ffaan namni seerri irratti jigee jennaan bokkuu qabadhu jedhee eeboo mallattoo qabu qabatee adeemu namoonni haa bulchan haa gargaaran. Inni 34ffaan namni otuu beekuu nama ajjeese qabamee fuula seeraatti dhiyaatee akka ajjeesetti haa du'u. Yoo firri isaa du'e araaramuun fedha isaa saawwa 100 malkaa naqan galii baasee araaramu. Araara sana abbaa bokkuu fi salgeetu araarsa. Kan jedhudha. Seerota makkoobilii keessaa akka guula itti magarfatan 35ffaarraa eegala. Namni sababii otoo hin beekin nama ajjeese guddaa lakkaawwatee yoo dhiiga baase abbaan bokkuu fi salgeen biyya araaraa kan dubbatanii gumaa baasanii haa araarsan. Dubbiin araaraan dhume haaraa ta'ee ka'ee dubbatamuu hin ta'u. Saawwa 80 baasa yookiinis warra du'aatiif ofii isaa kenna. Inni 36ffaan gantuu balleessaan caalaa biyya eeguudhaaf mootiin abbaa bokkuu fi sagleen mari'atanii kan tumanii qadaadan dhoksaa isaa kana yoo diinatti hime kun yoo beekame namicha gantuun kun qabamee dhagaan dugdatti hidhamee bishaan buufama. Kan jedhudha. Inni 37ffaan namni kooluu mootiidhaa ajjeese dhagaan dugdatti hidhamee bishaan buufamu. Inni 38ffaan hattuun yoo gabaa saamte haduutu. Hattuun hanna irratti waraanamtee gatii hin qabdu. Kan jedhudha. Inni 39ffaan namni ija namaa tokko jaamse saawwa 40 haa baasu. Inni 40ffaan namni ilkaan cabse saawwa 10 haa baasu. Kan jedhudha. Seera makkoobilii keessaa inni 41ffaan namni durba namaatti roorrise yoo iyyite mana abbaa dhala sanaatti hidhaa kottoloo haa hidhamu. Saawwa 200 haa baasu. Namni abbaan mana hin jirre mana dubartii namaatti bokkuu dhiise
saawwa 2 haa baasu yoo dide yakka haa reebamu. Inni 43ffaan namni niitii namaa irratti qabame saawwa 2 haa baasu yoo dide yakka haa reebamu. Namni barcuma abbaa manaa cabse saawwa 5 haa baasu. Inni 45ffaan namni gaayyaa namaa cabse goromsa 1 haa baasu kan jedhudha. Afurtamii ja'affaan namni saree namaa adurree namaa ajjeese dubbiin isaa lola kan biraa akka hin finneef saree fi adurree guddisee gatii haa baasu. 47ffaan namni sangaa namaa ajjeese dubbiin isaa guddatee wallaluu namaatiif akka hin dabarreef gatii yookiinis sangaa isaatiin qixxee hedaan ni baasa. 48ffaan dhalli kan hangafaa haa ta'u lallabni kan jaarsaa haa ta'u qe'ee abbaa isaatii hangafatu dhaala. Yoo hangafni hin jirre ta'e quxisuutu itti darbee dhaala malee dubartiin hin dhaaltu kan jedhudha. Inni 49ffaan abbaan qe'ee tokko yoo du'e dhaaltuu dhiiraa yoo dhabe har'uma otoo reeffi manaa hin bahin qomoon yookiin lammiin bahee gurbaa ilmatti ooluu fi aantii abbaa manaa kan ta'e haadha manaa isaatti haa guddisu kan jedhudha. Inni 50ffaan gara daarii maseenee irratti nama jagna qubsiisuu barbaachisa. Daldaltoonni qananiidhaan haa daldaaltu. Biyya alagaa keessa immoo kooluudhaan haa daldaaltu. Kooluu namaa namni akka hin hiine haa eegamu kan jedhudha. Inni 51ffaan gabaan iddoo dhaabbatutti haa eegamtu. 52ffaan gaafa walgayiidhaa gaamiin yommuu lallabu dubbiin beekumsaan waan arreeffamuuf nama niitii isaa deessee saglan keessa jirtu malee nama saawwa tiksu nama tulluura dhaabbatee biyya eegu malee yookiinis nama dhukkubsate malee namni akka hin hafne akka hin oolle kan jedhudha. Inni 53ffaan gultuu warra buttaa qalanii baddaa isaanii hulluuqan guutuutti keessaa ba'an keessaa dubbiidhaaf araara fo'anii balballee jedhanii rabbis itti dabalamee akka fo'aniin lubaa fi raaba ta'anii araarsuun haa ta'u. Raabnis dubbii haa baru. Raabni beekuun lubbuu yartuurra caala kan jedhudha. Inni 54ffaan salgeen 9 qomoo fi qomoo gidduutti daarii fi lafa yommuu agarsiisu qajeelchuu ijoollee roggeedhaa 7 kan ta'an ofii wajjin haa agarsiisan. 55ffaan baqataa qomoo tokkootti baqate qomoon sun haa eegu. Nama mana namaatti baqate abbaan manaa sun haa eegu kan jedhudha. Shantamii ja'affaan yaa'ii yookiinis walga'ii guddaa yoo ta'e immoo warri raabaa keessaa namoota beekaa itti dabalatu. Raabaa fi lubatu dubbatee jedhe. Isaan akkasiitu kottu dhufeedhaan sagadee gorsee biyya geggeessa. 57ffaan qomoon namoota gurraachaa, qomoon tumtuu, qomoon faaqii, qomoon waataa sanyiidhuma sanyii keessatti argaman keessatti dabalamanii argamanii jiraatan kan jedhudha. Inni 58ffaan namni gurraachi, namni tumtuun, faaqiin yookiinis waatii lolaa diinaa keessatti jagnummaadhaan yoo waraane jabaadhaa fi jagna achumaanis beekaa ta'uu isaa yoo beekan lubbuu baasanii qomootti haa geddiran kan jedhudha. 59ffaan hangafni saba sanaa salgeedha wajjin mari'atee dhangaa qopheessee garba sana tumtuu yookiinis faaqii sana qomootti guddifachuudhaaf ni mura kan jedhudha. Seera bara qormaata waggaa 2 qabuuf seerota ni baase. 60ffaan luba baasuu isaatii fi dhaabbata sanbataa dhaabanii muranii agarsiisanii harka hangafa saba sanaa tursu. Achumaanis weeddisaa dhaabuuf yoo luba baateen kun hamma waggaa 2tti balleessaa hojjete dhaabni isaas weeddisi isaas ni caba kan jedhudha. Jaatamii tokkoffaan waggaa 2 qorumsa balleessaa malee yoo darbe qomoon cidha guddaa ni godha. Daadhii fi farsoo naqsiisee galgala hangafaa saba sanaa korma qalee isa guddifamutti miidhachaa kaa'ee nyaata dhugaa bulu. Gaafa sana balballi saba mana sanaa otoo hin cufamin bula.
ganama isaa ka'anii korma isaa fi inni ilmi guddisaa sun qalee miidhachaa angafaa sabaatti ni kaa'a. Egaa warri cidha kana bulan waa'ee bulbula ganamaa bulleetiif balballi sanyii keenyaa siif banaadha jedhuun. Dhaabbata sanbataa itti kenname waddeessisaas cabuu ooluu isaa itti himu. Namoonni cidha kana keessa bulan hundinuu namicha kana ofitti qabanii haammatanii gadi dhiisu. Kanumaan guddisni sun raawwatamee sanyii kanatti lakkaa'ama kan jedhudha. Inni 62ffaan mootiin isaa gargaaranii biyya akka eeganiif loltuu fardeenis akka ta'aniif namoota barbaadee masaraa isaatti galchee diina biyya irraa ni eega. 62ffaan mootiin isa gargaaranii biyya akka eeganiif loltuu fardeenis akka ta'aniif namoota barbaadee masaraa isaatti galchee diina biyya irraa ni eega kan jedhudha. 63ffaan faaqii gaachana murtu mi'a fardaa fi man'ee billaa tumtu qomoon sun hidhatee of keessatti haa eegu. Waatii isheen suphee dhooftu saba gidduutti haa eegamtu. 64ffaan tumtuun eeboo waraanaa billaa buttaa fi luugama fardaa mi'a hojii garaagaraa tumtu qomoo keessa jirtu keessatti qomoon sun hidhatee of gidduutti haa eegu kan jedhudha. Inni dhumaa 65ffaan buqqeen mana irratti dhalee akka mana hin jigsineef buqqeen mana duuba hin dhabamin kan jedhudha. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Horn Miidiyaa seerri makkoobilii walduraa duubaan kana fakkaata. Qophii keenya kanarraa waa akka kurfeeffattan abdii guddaa qabna. Waan nu faana turtaniif galata guddaa qabdu. Sirba kanaan bohaaraa jechaa qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.